أما اليوم والله لازم أفرما بيلو بوتي كان الرادو هاجو إذا وننا هنك تجا فدراتس ما نقول ما أوان نجرني كان الرار تركان فتني سرت دلعان تا أدنى تركان في الرفولة أتينو أفسي براه جلدي ما براد في جزين إيران ستروريس جزين البهي سالم ليس ترادت يا بريتي جرو كسر جوته بيه إيسا ماله كاسيت أو بخارك كيسا سنتو البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تعفيدا وأتو تكو أكم جرتان نجاك أبدني فيان كيسن جروف جريني عافيان إبادة مال فقط بقى كان أيدني سنين جرا بقى نجراتن قالته ما ألفا خبجما سنين جرا ديبي جرا راس نهفت تنس ديبي تنجرا سنين راحفون دندو سنين جرا وانا كسيت يارا مال قبتي ديبي تساعداني كفيديون هرقل يسيجودا آران ورابي لولا ورابي بس وان سان كنا رد له بجرنا كمالي نجد سيسي كمالي متى هي كنا نياتي والله لازم سنتو كستي هايا أكيسانا باسين هاسو سيسا يفما يونين بلسي سنينجرا غلطو مالفا داي خنتي أنسي أموتو أكما إيدي سنينجر يجودا أكستي كون لولا دكي يجودا جزين نسكر الليك أودي دكي أما اليوم والله لازم أفرما بيلو بوتي كان الرادو هاجو هجرادو جيتي من سيتسان دكي يجودا أكستي نمني نجدو بوي أدان نقولانيتي أكسم مانغودون غرغودون أكا مغالا تناتي يجودا نجدو تيموني غرغودان كابجاك أبجرا يجودا هاغلتو مني هاول فاتني أكسي تدانو هايساني أناس نتسغبيساني إساتسغبيساني غنا فيديون توكو أكا إسلما جدوتي هورا بمني جداني أدان أوفاني كاناف كمانغودون دبين هركتك أباني جراني مانغودون رانا موتر كانفاچون حراما نمني توكو udaan مانغودون udaan nama nyaachistee itti oromoon gizee mammaaytu maanguddo santu waan sanguutu na keessatti gad deebisee akka isin boodallee waan kana kijibaa maali akka isin hin jenne jechuudha. Kanaaf waan irratti waan kana ta'uu dandee waan hin godha jedhe san wanni na hanqise gaafa duraatis maanguddoma ammas maanguddoma bakkee namni jiru takkatti nama dhibdii waan sila yaada keetii akka yaada muraa keetii san dalaguu hin dandeettu bakkee namni jirutu jechuudha. Kanaaf ka waanni ani waan sanguutu irraa hanqadhee uf duubatti deebi'ee duraanis hanga silaa obbolummaatiif hanga nyaataa dhugaatii wajjin nyaanneetiif isaan kabajee isaan kana irraa deebi'ee uf dhoggee hanga maatiif uf qaqqabee waan isinitti haasa'u tanaatu miti tatanaa oliiti waan isaan dalagaa jiran dalagaa isaanis allaaluu wanni na dhoorgee akkasitti uf qaqqabee na jiraachisee jechuudha. Jireenya nama wajji qabaa nama kana wajjin du'aa jiruu qabnaa tamaam jechaa fi waa meeqatu ganna qabee waan sanirraa na dhoorgee na tin'ise jechuudha. Sababa saniif jecha kaakun akkasitti isaanillee sirriin jirtu atillee sirriin jirtu erga nuun jedhanii akkasitti addaan nu dhoorganii gadi na dhoorganii kun udaan na nyaachisanii obseetiin jira kaa hanga guyyaa lamaa sadii nu eeggadhu sa'aadaa obsaan jarrilee waan takka sirratti hin dalaydu naan jedhan jechuudha. Kanaaf ka inshallah yoo rabbiin biraa kataatu taate ka yoo amma jarri kana booda deebitee yoo jarri ka waan takka waan nu jenne kanan irraa tarkaanfatanii sirratti dalagan taate nuti tarkaanfii irra fudhata ati nu obsii nu sabbarii naan jedhaniiti wallaahi ka hadhaahee ka lubbuuti jitan hadhaa keessa taree wallaahi lubbuuti jitan of jibbe tamam. Har'a jaarsi namaa tokko jaarsi namaa kaniin halkan takka wajji gachiiste jechuudha gizee takka miidiyaa irratti bahee gizeen jibbee ni ajeeffadhe sinjii maaltu si hafee abboleeyya rabbi mee anaa sana qofarra kalaxan kaayinaa hin maraatte naan hin jedhinaati waan nama maraachuu nama binuu ni arga haqa isatu arga jechuudha. Homa takkallee isiniin hin jedhu naa galatooma fayyaa naa ta'aa naa kabajamaa isiniin jedha. Kanaaf jechuudha isaan kanatu na hadheessee hizaaba natti taree meeqa jaarsaa akka fedhe yoo si godhe aadiidha. Een sabbartaaf jaarsa keetii uleelleen ni sabbartaaf akkuma isin jettan san arraballee ni sabbartaaf jechiisaas yoo ati hin qabaannellee sitti maxxanu ni sabbartaaf hayyee kabiraa hoo jala deemaan biraa dhufee gizeen irraan sitti roorrisu gizeen ol bahee saala malee sitti dhaadatu yaa obboleettii jiru akkasirra duutee biyyee uffattee irraan filatture tamam duutee biyyee uffachuu san irra filatta. Ani waan akkasin na hadheesseen haasoysiisuuf wallaaleeti miti maraadheetillee miti nama maraacha. Tamam waan ani hin qabne amala ani hin qabne xabiyaa ani hin qabne natti baasan uummanni kun jechuudha. Isaantu waan kana hunda ni godhe kanaaf ammoo isinillee ka maal irra gahan jechuun keessan hin hafu kanaaf jecha akka lubbuun teessan hin cinqabneef jechaafin viidiyoo kana ammallee itti deebi'ee waan irra gahe isinii waraabee jechuudha. Kanaaf ammoo inshaallah izni rabbiitiin wallahi ka inshallah rabbi khayri haa godhu rakkoon isaan silaa itti na oofuttu jiran rakkoo silaa akka laayyootti dhaabattu miti waan duraan irraan ufittisee hin dubbadhu afaan kiyya kana keessaa hin baasu waan takka yaadi garaa kiyya kana keessa jiru waan takka hin baasu jedheeti wallahi ufitti qaqqabee
hatta waan isa biraa qabullee hin dubbadhu addunyaadhaan hin dhuftii hin dhumtii handusaan fixeensa ganamaati jedheetiin ani waan isaan inni narra dalagisan hundi gadi usee calliseef jechuudha. San hunda ammoo haasa'e isaatiif jechi isaatti na dubbisu jira jechuudha. Jechi isaatii fi haasa'e isaatti na dubbisu jira jechuudha. Wanni akkasitti haa'an irraa fuudhee haasa'e jarri irratti haasan kan miidiyaa irratti haasan isinuu argaa jirtanii. Mee ilmoo dhalaate akka taate hangalayyuu namni obsa qabu hin jira wallaahi hin beeku abbaan hojjajee gaala fuudhee jiranii namni gana obsu hin jira natti hin fakkaanne jechuudha. Takkaan nama akkanatti yaamamee maqaa akkanaatiin yaamamee illee miti. Kanaaf jecha san tokkonan na hadheessee isiniin jechuu barbaadeeti yaanna kiyya jechuu kamoodaati irratti. Kanaaf Sa'id ammallee haadha gahu akkuma maanguddoon jette sanitti yoo karaa maanguddoon irra isin oofne jette sanitti ka waliin deemnu taate akkasuma waliin ka deemnu taata jechuudha. Yoo ammoo ka isaan karaa maanguddoon hin deemnaa jette sanillee harka didanii maanguddoollee harka dabranii ka jedhan taate hoo akkuma edda isiniin jedhe sanii wanni anillee irraa duubatti deebi'u hin jirtu. Ammallee viidiyoo kana haa dhageeffatanii wanni an ammallee isaan sodaadhee yookiin isaanii jecha duubatti irraa deebi'u takka hin jirtu isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf isaan kun leesh natti roorisanii aniin tunniiti isaati aniin tun obboleessi isaati mucaa kanaafis obboleettii ta'aa fi homa feetayyuu yoo taateen wajji nyaanne wajji dhuyne jirra. Sa'idillee hisaaba keessaa na baasee roorroo guddaa irra namni nageesse isa malee kan hadheesse isa malee akkasitti Abubakar akka isaa sanitti ol bahee takka akkasii nan arrabse. Haa waan fedhellee jedhu jibbeen dhiisaa jaartitii yaa miti minaa jedhu malee arraba agas ga'u nan arrabsine jechuudha. Arraba sana immoo waan an qabu yoo na arrabsine hin gaddisiisu nan qoccoo. Garuu maaliif firee wanni na qocca'ee wanni na aarsee wanni na gaddisiise dalagaa isaa san jecha isaa afaan keessaa buusan. Osoo nama tokko lama biratti jedhee osoo mana keessa gattaa'ee naan jedhee anaafis ol biratti osoo nuun jedhee natti hin dhaga'amu. Waan aalamni kun guutuu ilaalu waan firri kiyya ilaalu waan haadha abbaan kiyya ilaalu nuti har'a biyya namaatitti saree ta'ee afaan miidiyaa irraa banaa jiru malee haadhaaf abbaan kiyya waan telefoonni ta'ee hin beektu. Ahliin ta'e waan telefoonni ta'ee hin beektu. Tamaam har'a ammoo ijoolleen ammaa ni beektan shawaan ijoolleen lafa olkaatu guutuudha addunyaa kana irra obboleeyyan ta'e guutuun miidiyaa ilaalti waan hundi ni beekti. Kanarratti akkamitti akkanan na arrabsaa maal naan jedha warri biyyaa san ka jedhutu kana isaan dorgommii tana hunda nageesse isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf dhiifama irraa tayaa galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Yoo isinitti balleesse illee sirraa isa aadaa isiniin na gorsaa na barreessaa kumanti jalatti na gorsaa sirraa isa aadaa bakka kanaatti itti sirriin jirtu naan jedhaniin sirraa inshaallah anillee osoo jarri na tuttuqu baatanii hin tuqu nama lafa ka'ee nama hin tuqu lafaa ta'ee nama hin gahu. Kanaaf waan akkanaa isin waan akkasiiti jechuudha. Osoo isaan na dhiisanii anillee kam isaan dhiisu ta'a jechuudha. Gana bamman dubbatinii adabadhoo hanga nu waan jenne isin jennutti naan jedhanii ajiji isaan isan fudhadheeti adabadhee ofirraa dhiisee isin jechuu barbaadeeti. Bikeeri haa godhu kan inshaallah mee taaniin kaa waan isaan jedhan dhageeffadheeti waan isaan naan jedhan deebii isaanii san fudhadhee yoo maanguddoo harka darbe rakkoon namarra dhufa maanguddoo harka darbuu hin danda'u. Duraanis harka isaanii jira ammas harkuma isaaniitti dhaabbadhee haa sodaattu illee ta'u akka isaan ilaalanitti haa sodaattu illee ta'u garuu sodaa miti kabajaadha. Namni tokko dhufee nama dura dhaabatuunu kabajaa guddaadha. Haa galatoomanii maanguddoonni tiyya haa ulfaatanii darajaa godhee isaanii haa dabalu. Kanaaf jechuudha kan maanguddoon kun dhufteen afaan dhaabbattee jirti gaafa duraatis akkasina afaan dhaabbatanii isaa kanarraa na deebisanii keessin maa akkana godhe jettee maa akkas hin godhini maa waan akkana gootisan maa akkas hin godhin naan jettan isaa wallaahi laziin godhuu dadhabeeti miti. Takka Oromummaan na keessa jira nyaataa dhugaatii wajjin nyaanni na keessa jira isaan haa rakkoolee narra geessuuf illee yaadanii afaaniin illee haasanii dhugaaf illee taatuuf illee allaaf alamii qabreetiyyaaf hin beeku jechuudha. Isaan hamtuu natti haa yaadan malee duraan hamtuu itti yaadu jedheetiin callisuu barbaadeeti. Garuu isaan akka isaan dalagantu na callisiisuu na dhoorge malee. Akka isaan itti na xiqqeessantu na callisiisuu na dhoorge sabrii na dhoorge jechuudha. Waan kan hunda kana godhe haala isaan ittiin natti deemutti jirantu na godhe malee sinaan nama callisuu illee danda'u jechuudha. Nama sabbaruu illee danda'u jechuun ni sabbara akka kanan caalaa iyyuu ni sabbaranii garuu roorroon nama tokkorraa yoo si dhufte kan nama tokkoo sin gaddisiisu. Kabbaa mana keetti si gaddisiisu. Kan namni biraa jala deemee jalaan sitti roorrisutu si gaddisiisa. Dabree kana keessatti immoo kunoo keessa dabree har'a chaayinaal isaanii jala deemee seenee gisee ilaaluu har'as kaa viidiyoon ofii isaatii dhiiseeti jaartiin akka isin agartan sanitti achi gubbabbaatee dhaadatti jechuudha. Jaartiin isaa jechuudha.
kajaartii isaa natti basiidha. Hedduu nan gaddisiisu kajaartii isaa. Dhalaa akka kiyyaatiimi nama taa tokko jetti san danfananneeti. Bareedumni jaarsisii ani yoo bareedaa oolan maal raajaa qaba jaarsisiirra. Bareedumti yoo araaba warqii fakkaati. Maal irraa dantaa qaba dantaa irraan qaban. Ka fedhe yoo ta'e dantaa irraan qabu. Dhiirti dachii rabbii guutuu bakka sayamanitti dhiirti. Tamam yoo dhiira barbaade. Nan barbaachisu yoo garuu ammoo waan dhiirti taate argeetii hin jiraanii Abubakar irratti jiilanaa taatee jirti dhiirti. Tamam. Hanga maatis dhiira dhabeeti miti hanka taa'e. Bulayya rabbii. Tamam. Garuu waan tokko jira namni kaayoo qabu. Kaayoo namaa san namni ka dalagaa hin qabne dalagaa si harkaa balleessuuf si afaan dhaabbata. Har'a guyyaa irraa kana dalagaa dhiiseetiin dalagaa xiyyaarraa walii jira giyaa baane. Tamam maaltu san hunda na godhe namni dalagaa hin qabne dalagaa si dhooka. Jaartiin Nuriyaa tuubii jechuudha. Achi gubbatti ol baatee waan isiin guyyaa irraa haasayaa oolte kanuma waliin dhageenye san jechuudha. Dhalaaf dhalaan hagga isaa kana nan dhibdan isiin. Yoo nama taatee akka namummaa qabdu sanitti ol baatee dhaadattee Amaariffaan Oromiffaan wal keessa afaan isiitu kan beekne wal keessa camaallayxee na dhaadatti sanitti isiin gizee na dhuftetti gaafa isii firraa dhoorguu dadhabe. Maaliin jedhee yaaboo wallaahi waan jedhu hin qabu. Haa taatu har'a waan dubbadhullee hin qabu har'a namatti illee dhaadatullee hin barbaadu. Jecha maanguddoo sun naan jetteef jechuudha. Kabajaa maanguddoo saniif jechuudha. Oromoon safuu qabdi, aadaa qabdi. Na dura dhaabatanii aadaa saniini wanni an isaan irraan tarkaanfadhee jecha isaan jedhaniif keessa iddalagu jiru. Mee ka ufiifuu jaarsa qidee jala deemee natti dhaadatu jiru natti roorrisu jiru xixiqqaateeti ol ka'ee jaartii illee narra bobbaase kun har'a. Miskiin rabbii yaa miskiin jedhee shaamiin bira. Akkasiin agartan sanitti jaartii illee narratti bobbaasee jechuudha. Jaartii yoo nama taate akka namaatitti cuugakkaattee deemtu akka xiyyateettee fincooytu taate jechuudha. Akka silaa jetti sanitti natti haa dhuftu. Sawwalta saaraf namush mushkilaadha. Kaisii nan cinqu wallahi. Hedduu ittiin gaddu kaisii wallahi na kobalchiisee iyyuu malee. Miskiina wallahi. Namni waanuma qabuun dhaadata jedhanii weere aadi rakkoota kan qabu. Homa qabuun dhaadataa innillee ka waan qabu kun ofii kiyyaa dadhabee jechuu taate maal akka agarsiisuu taate hin beekne. Ol baasee jaartiin illee arrabsii ka isaa sun itti quufuu dide arrabuufiin arrabsu jiru san itti